Akamre damako farike garana rasayanike yom nufte toyo mola garra borumo harra. Akamre damako farike garana rasayanike yom nufte toyo mola garra borumo harra. Barida fandama siyada kuleko asinjira male sibiraya niko watino lebule ko watinta bana wai maldamne ulamna akamre damako farike garana rasayanike yom nufte toyo mola garra borumo harra. Namni wal jalate jalalangu batu dokuba jalala hindagatu atu watino lebula we watina bana wai maltane walamna yalla tuma. Maqaan kee Bashaddu. Bashaddu moo Bashaatu? Bashaddu. Bareeda. Sirbi filattee xiqqoo sagalee kee hojii waan deemu natti hin fakkaatu. Tokkoffaa funyaaniin kan sirbaa jirtu irra gubbaadha. Wanni teempoosaa eegdeen deemtu takka hin ariifattaa takka duubatti deemtaa waan akkasiin sirraa argaa sagaleen kee immoo as gubbaarraa dhufa malee garaa keerraa gad ol hin ba'u keessa keerraa dhufuu qaba akka sirriitti nu dhageenyuuf jechuudha. Wanni immoo ofitti amantummaa hin qabdu xiqqoo waltajjii jalqabaa wanta ta'eefi amma ammaatti wanta argaa jirru hunda keessanirraayyuu sodaatu jira isatu isinirraa dubbifama. Yoo sirbitu yookiin immoo sagalee kee yoo baastu akka sirriitti nama hundaa gurra nama hundaa keessa seenuuf garaa keerraa odoo baastee gaariidha. Irra gubbaa kana funyaaniin kan baastu kana qofas oduu qoonqoo kee keessaayis akka ba'u goote humna itti hortee gaariidhaan jedha. Dabalataan immoo isaan waan jedhan itti dabalan. Bashaddu. Bareedaadha sirbaatti filatte sirba dhaggeeffattamii sirriitti. Sirba eenyuti kun Buzunesh Baqqalaa? Eebbisti turre? Gaariidha waan hin kee sagaleen kee namatti tola baay'ee gurra nama hin quuqu sagaleen kee baay'ee bareedaadha. Inni rakkoon kee maa inni ceesisa tokkorraa ceesisa tokkotti yeroo ceetu baay'ee si rakkisa yookiin inuma koofta gajjalaatti baay'ee gadi buuta yeroo ceesa tokkorraatii gara ceesa tokkotti gaafa ceetu baay'ee gadi hin buuta isa sirriitti sirreeffadhu. Kan biraa maa inni sodaan akkuma inni jedhe sodaa baay'ee si keessa jira. Inni sodaatta baay'ee. Sodaatta taanaan immoo sagaleenu isaatti barbaadde sana riitimii barbaaddeeti waan barbaadde sirbuu dhiisuu dandeessa. Kanaaf sodaa ofirraa balleessi amma dandeessetti sirriitti sagalee kee achumatti ila mormaatii ol akkuma inni siin jedhe mormaatii ol achumatti ciniinnattee sirbootu hin ta'ini baay'ee of keessaa baasi sagalee baay'ee guddisii of keessaa baasi jalqaba waan ta'eef sodaan hunduma keessa iyyuu ni jira. Gada qabda. Eshi yaada dabalataa inni siifaa kennu karaa koo maan jedhu gaariidharraa. Eshi hayyee waan lama haasa'uun barbaada. Tokkoffaan ati yoo sirbitu ani as taayitaa riitimii kee eegaan ture. Deemtee ceesisa lammaffaarratti yoo ceetu riitimii gatteeti kan deemtu. Lammaffoon sagaleen yoo ba'u sagaleen kee yoo ba'u indigamaa jechuudha. Indigama. Meejarii haala taataa jechuudha. Kanaafuu maal si barbaachisaa vookaalii hojjechuun si barbaachisaa jechuudha. Sirriitti vookaalii hojjechuun si barbaachisaa. Achirratti cimtee yoo hojjette sagaleen kee ni ba'a jeetanii kan yaadu. Anis yoo darbite jeetanii. Har'aaf dabarteetta.